koyinsi achi keessaa qabaachuun ooltu jeetiin shakka yooga withdraw keessaa godhu baattee maalleenni achi keessa jiraatee sanii wajjin shaddaa'uun sirra godhanii waan achi keessaa qabdu ni beekta waan ta'eef jecha waan san kaalkuleetara godhi hizaabii soo keessaan miisee jirraan naa ergi. Tole. Waan akkaawuntii keessaa qabdu jechuudha kan isin beektaa meeqa keessaa qabdu. Narratti barreessi sunis narratti ergi. Tole. Soo kuni waanuma namni gurubbiin hangi baalayyeen takka dheeytee odoo namni abbaan kuban qabne sirratti wanna gooteef jecha wanni hundinuu seeraan deema. Ni bar wanni na ajaa'ibsiisu namni hagam takkaan tokko nama dhibaa bar. Akkaawuntii dubartii jala deemee namni kuni waan akkanaa tana dubartii irratti geeffatee ittumaa'uu yaadee sammuu keessaa dhufeefi waan akkanaa tana irratti dalaguun baran an ajaa'iba nattaa jira wallahi. Namni akkamitti dubartii jala deemee waan akkanaa tana dalaga yoo namni keenya yoo kanuma hundarraayi ifi achitti muratee isiifis waa kanna akkas jechuun tiktaak mataan isaatu itti gaafatama jalaa waan bonatti hin fakkaatu hasasamuu danda'a maaliif jennaan waarniingi takka odoo isitti hin kanneen hubannaa takka malee akkaawuntii isii namni tokko dhaqanii shaddaa'uun godhuun isaa soo waan takka haasofnee jirra numa laallaqaa ganutti deebanii annee eegu jira garuu ammoo waa takka waan wanni namatti dhagamus waa takka hin jiru tiktaak inni nuyi foolooraa fi siin kafalu tiktaak fooloora bileena qabaatte maarree qabaatteefis galii fooloora laalee si kafalu akka yuutuubaara deebite salaa yuutuubaara falaa bakka isiin tiktaak kanatti wanna gootu odoo yuutuubaara ta'e galiillee ni qabdi. So ittiin hafaniituma kana Oromoo gartee godhee jennee waan nama dilasan waliin akkasitti xuinuu miti namuma haga takka nama hanga fokkotaa jechuudha. Nama haga fokkotaatu waan akkanaa tana hinaaffaadhaaf dhufee irratti dalagee so isaanis numa ba'anii suniifuu akkaawuntii hamma qabdus akkanumatti yoo fedhe rakkoo waa takka hin jiru kunis ni deeba abshir kunis ni deeba dirqama ni deeba waa takka akkaawuntiin wanni hundinuu seeraan dalagama. Akka Afrikaa kanatti illee dheeytee gumboo wanneeti maal goggootee waan nama balleessitu hin jiru waan biyya alaa ta'eef jecha wanni hundinuu seera qabdi soo irratti dalagaa jirra akkaawuntiin duraaniitis ristoor taatii ni deebiti abshiraate tanuma amma jirtu tanaani kanaan keemaa si taphachiisna deemne keekaanis gaafa dhiyaate tokko ana kunoo kasi bira jiru soo waa takka wanni rakkoo waa takka hin qabu wanni gartee akka nama taaziyaa wayii Vani akkasii akkana jedhanii haasa'an hin jiru namni nurraatu hin jiru tiktaaka rakkoon qabu ilma namaatii godhee so waa takka rakkoon qabu kanuma agasuu wanni goggodhete akka namaa joolaa harkitee maal jettu malee ni deeba ka duraaniitti ni deebisne ni deeba abshira waa takka rakkoon hin jiru garuu wanni ati gootu kaniin siin jedhu koyinsi achi keessaa qabaachuun ooltu jeetiin shakka yooga withdraw keessaa godhu baattee maalleenni achi keessa jiraatee sanii wajjin shaddaa'uun sirra godhanii waan achi keessaa qabdu ni beekta waan ta'eef jecha waan san kaalkuleetara godhi hizaabii soo keessaan miisee jirraan naa ergi. Tole. Waan akkaawuntii keessaa qabdu jechuudha kan isin beektaa meeqa keessaa qabdu. Narratti barreessi sunis narratti ergi. Tole. Soo kuni waanuma namni gurubbiin hangi baalayyeen takka dheeytee odoo namni abbaan kuban qabne sirratti wanna gooteef jecha wanni hundinuu seeraan deema sii deebi'a abshir wanni isaan gammachiisulleen takka hin jiru. Ati wanni sirraa irratti hin jiru wanni isaan wanni sirraa godhaniif sirraa butu takka waan hin jirreef jecha jala deemu jirra abshiratti. Waa takka itti yaadin tokko anaa oka jiru nama biyya faranjii jiru Ameerikaan jira. So wanni hundinuu seeraan dalagamti harkaa qabna. Ni deebi'a ka duraanis ni deebi'a lamaa sadii afurfaa usii wal cinaa uffadhu mee akkuma feetettu usii uffadhu wal cinaa adeemu kanaasoo fi ni deebi'a so akka wanni hundinuu tartiibaan deema abshira taazima tiktoo waan nutti hin taa'e malee asirra waggaa takka taazii fakkatti beektaa walgahii wayii tokko baran hin seenu hin fayyadamu bara guutuu akka numa kara cabuu maan jamalee dilas hin fayyadamu dalaga qabda beektaa suniifuu waa takka wanni sirraa irratti hin jiru wanni sirraa baduus hin jiru haati akkuma duraanii san jirta sigalee saniifuu
Wala karakkoon hin jiru abjad. Sidubaan ni jira yeroo hunda si hojii jira. Waa takka wanni barbaachisu jiraannaan tokkoffaan kan jiru tokko ana kunoo. Tokko ana. Silaa waan akkanaa sana daddalage naannaa keenya kana faa keessa sinu. Faranjii sana namni dalaga qaba namni waan akkanaa tanaa hojjala deemee silaalu hin jiru. Amma bar waan uummata wasaqa biyya biraa keessa tatteessee waan akkanaa tana dalaytu malee namni biyya alaa keessa jiru irra guddaan isaanii waan akkanaa tana namni irraa quba qabu hin jiru. Waan biyya biraa keessa teessee waan akkanaa tana dalaytu ni beekna. Soniifuu nuti nu birattis hin dhiyaattu. Ammoo numa ba'a abbaan waan kana dalage haadhoon isaanii ba'a. Sun nama akkanaa kana maaliif jennaani durumaanuu amma duraa'uu gaafa silaa gubanii tataraa sana gumee ka gubanii jettan. Silaa wanni irra dalagamuu qabu waan dabre akkuma haasawa godhaniituma irra dabranii gara sulleeshina furmaata wayititti ca'uu qaba malee namni ammaas ni goota bikka duraanii deeffata namni kun sirratti dalaga waan kana amma ani yaanni kiyya kanii yaadu jiru hogguu inni deebi'ee akka nam takka ulii waan kanatti dhiyaachuu hin dandeenyetti akkasittiin irratti dalaguu deeman akka nam takka tuqee ulii waa takka godhuu hin dandeenyetti yoo akkas godhame malee so akkuma duraanii sanitti ammaas takka hogguu ati bakka geette siya laa cufti duriyyeen biyya biraa keessa teessee maalitti akka hinaafanii namaaf hin galu waan akkanaa daleetu tuni. So kanaafuu wanti ni deebi'a. Wanni bar hin deebine hin jiru. Wanni immoo aappiidhaa bar kun. Aappii namni gabbuusee asirraa wanta godhu waan dilas akkasitti nama wanni ija'u miti. Ati fiifuu isaaf kabalaa jirta. Yoo ati waa takka hin sossoone yoo nam takka giiftii waa takka sirra hin jiraanne maal sii kabala waa takka sii kabalu. Ifiifuu galii hin qabu bar wallee dheenya kan hojjetee taa'u jirta suniifi mucoon nurraanfatte galii dhabne jennee wallee tiktookumaa sirra laa godhee na fakkaataa baran. Ogguu takka akka laleeta. Sirraa waa argatan. Malee ati tikta namoonni akkasitti fakkaatte akka waan tiktaa garrii sii kafalee maal jedhu no. Isaan galiyyuu sirraa argachaa jiran. Siif dalagaa jiranii isaan dalee duuteetii bar tiktaa. Namni hin beeku malee nama takka irraa argattu gaafa waan isaa san dhaqee dheeyitee balleessite. Ati waan silaasi seenuus if jalaa balleessite jechuun si qofaami bar. Suniifi akkaawuntiin ristoonni taati. Dilasii miti ammaa hogguu jala deemanii lallaallee maal jennu wanti bar waan akkasitti dilasa wanni ija'u miti. Abshira. Waan barbaachisu jala deemnee ni goona. Mee isaanis haga yaani qabala waan achi keessa jiru haga fadhe haa ta'u maallaqa haga fadhe kaalkuleetar oli godhadhuu ni beektaa hisaabii narratti ergi yoo akkaawunti qabaatte akkaawunti anaatti poosita si godha anaa si qabala an akkaan itti deeffadhu ni beeka isaanirraa. So ati kaalkuleetar godhii keessaan natti erge waan achi keessaa qabdu waan fadhee waa ta'u. Waa takka wanni asirraa akkasitti dilasan mataa nama ookanii akka waan mogoleen namaa caccabtee ani hogguu takka bar harreen namaa afaan keessa dhiite moo maaliif ana itti beeta. Sunii fi wanni waan rakkoo qabu miti abshiraadha kanaas itti mafuufi kaanis asii deebu kanaas itti oofadhu waa takka salaahuu namni ani bar wanni na ajaa'ibsiisu namni hagam takkaan tokko nama dhibaa bar. Akkaawuntii dubartii jala deemee namni kuni waan akkanaa sana dubartii irratti geeffatee ittumaa'uu yaadee sammuu keessaa dhufee fi waan akkanaa sana irratti dalaguun baran an ajaa'iba nattaa jira wallahi. Namni akkamitti dubartii jala deemee waan akkanaa sana dalaga yoo namni keenya yoo kanuma ta'e rabbi rahmata isaanii haa godhu wallahi. Silaa beektaa nama warra akkana waan akkanaa sana guruppiin dalage tana silaa as baasanii nutti himanii. Bikka inni silaa jala jiru sanitti waan si goonuti silaa ni beekne garuu numa baa namni akka namni boora ani guyyaa dhiyoo barra xiqqashoo mishinal ta'eetumaan firraa beekute malee maalle inni kafalamee fi namni waan kana dalage akka bahuun yaadu ture baran maallaqa kafalu waan maaliif jennaan namichi kuni namni waan haga kana waan barra ammoo tiktaakaraa fi waan sooshaal miidiyaa kana waan guddaan laalanii waan akkasin nama jala dalaganii hinaafanii dhufanii waan akkanaa tana nama goosisuu miti si galee mataa kanaa furriidha malee an xiqqashoo akkatti waan akkanaa tana explain godhan nama dhibaa. So saniifuu ati waa takka wanni sirraa bade hin jiru maaltu sirraa bade yoo waa takka hin jiru inni sirraa bade. Ijaabi waan siin geeffiti waan achi keessaa qabdu anaa sii kafala. Waa takka hin jiru inni biraa.
ammaas bakka duraanii kanaas nu badeeffatu waan akka foloora namni maallaqa sii hafalu hin jiru waan ta'eef jecha dilas waan akkasii nama yaachisu gaafa geemii keetii rakkoon qabu namni fadhee usii hin dhufin anuun hin jira bikka san irra anuun hin jira nama faamilii guddoo qabu so waan hin godhuun hin beeka waan takka rakkoon takka hin jiru abshira nam takka namni sin barbaachisu asi yaalatee dhufee ciisinaa dhaabbatee iyyuu saa iyyuu sigalee akka baranaa taani namni silaati kan showaan nama bu'uu baatanii bareedaadha ture so ati kanaafuu abshir waan hundaafuu ni jira. Warra OBS jiru warra Lushaqiya warra sirriitti barra isin beektu malee irra guddaa namni gartee waa cufu akkuma jette namni biyya alaa jiru kun namni keessaafuu alaa Ameerikaa jiru waan akkanaa isaa beekasa namni jena jala caati warra dandeessitiin barri yeroo qabu namni walaa isin inaaffaadha. Inaaffaadha oolooyyuma biyya arabaa tanaa fi biyya baqataa keessa teessu tanaa waan akkanaa dalage ani amma isii tana takka amma isii annama wanti telefoona waan biraatti daleen namni sooftiweerii telefoona keessa jiru waan itti godhu hin beeku gubbaa tanarra ta'aniiti wanni chaayinaan kaartoon olli dhodhooytee erga keessa kan achi gubbaa kutuun godhee namumatti nafin hojiin isaa biyya arabaati biyya baqaa tana keessa taa'e ummata kanaa dalage malee hin jiran nu bira namni waan akkanaa ummanni kanaa miti faranjiin faranjii keessa dalaga qabaa Lushaqiya mee dubbiin ta'eeti ani wanni irra qubeeta warra agartee fakkeenyaaf ani haajoo ani amma garee uummadheetiin telegiraama agorodhu hambika wasaappi agorodhu ani meenya namaaf qaba namarraa jirsiisuun fedhaami nama ijoollee agartee ijoollee biyyaa jirtu tana walitti qabadhee nama kun diidama walitti qabadhee achi keessaa giteen akkaawuntii kee fuudhee keessa darbee aboo illuu kana cursiisaa akkaawuntii isaa jee namni achi keessa seene sun istii namni tokko qabuuf ja'anii garee nam tokko nama haasita takkaaf ja'anii ufanii riippoorti godhanii namarra cufsuun ani namuma isa jala deemu agartee hoolayyii isa jala tanaatuun aarsa nama tokko bara namni ammeenya qabama namni garee sun jaaree garee sun garee nama cufsiisu jaaru nam tokko bita laakiin nama achi keessatti hirmaatee hirmaan wanna jecha ni jeen hammeenya ni jeen agartee dhaqee riippoorti godhee nama cufsiisuun silkii harkaa fuutee waa nyaachisaa turte yoo kiyyaate gurbaan amma eegachesmee silkii harkatti deebisee laafe. Jiruu singilummaa wata deebitu nyaatan filattu hojii nyaanni laalamee kennamaa saniif gabbatuna. Roomi achumatti adeema dhiiga isaatan achumatti adeeffatu. Areessa badee goo. Reefirraa reef xiqqoo haasa'ee ture reefirraa tattaphatu jira. Ati Jermanii exaamti? An Jermanii jira miyatin. Ati illee dhufatti achuma nafte. Awurooppaa hin deemani sodaadhu Raashaan kun. Isii an maakii maan dhufne qoy? Eessa? Maakiin maal goote Awurooppaa dhufte Ameerikaa fi Kanaadaa deemu. Amma akkasuma sirriidha yaate akkana sirrii taate. Jaarsi illee gara nu haa dhufu jenna qamaan goona. Jaarsi amma asitti lafa qabatee jira duubna hin beeku jecha. Jarmanii mata naa wayyaa miti jechuun. Jarmanii nama dhukkubuu fayyaa nama dhibee qabu. Nama fayyaa hin qabne qaburraan dhageenye faamilii hin qabne kanaa bareedaa. Jarmanii nama fayyaa hin qabne maakiin fayyaa hin qabne ta'e adeemtu isin garuu. Ani maakiif hin jedhu kan jechuun biyya. Ati fayyaa hin qabdu duree kan jiteettu? Ana rabbumatti as na fide. Isin hunduu aga kaa yeroo dhufne bar fayyaa hin qabnu aga jaarsii nu ba'a. Fayyaa qaban jechuudha. Maqaa bareedaa baafattee Maakush. Bareeda goota. Maqaa Hindii fakkaataa hin jiru kun Maakush. Maqaa ibsaa diimarra.
Isaatu banee maakush jee isaatu banee. Maqaan kana harka biyyaan ittiin barreessin harka isaan itti barreessi waan ta'eef tiktookiin kun hin gubatu. Osoo guddaa akka hiikuudha. Maakush deeffadhu kameraan. Bilbilaa jira fakkaatti. Guddaan sun yoo deebi'e maakushitti deebisa. Maakush orroo san raaqeetiin googodha. Maakush googodhee deema. Aboodaayi. Go. Bakkiin maakush baakiin godhadha. Ibsaan goo ani baak goo baak walirratti. Goo baak maa waliin jettarreeti. Goo mata nama dhiifadhu. Goon godhadha. Qoy amma itti hidhaas godhatti. Maakush goon godhaa qoy. Deemi jechuudha. Isiin siraan deddeemtu innummaan deddeeme itti adeemu. Maakush goo meheetti godha fiits. Ani siitee Itoophiyaa deemee deebi'aa bashannane. Itoophiyaa deemtaa? Bilisiginnaa akkamitti taatereeti? Akkasumatti. Siitee jedhee ani hin jennu. Illu Duubaay deemuu qabda ture bar Ibroo waliin. Wallahi citizenaa miti barnu kana green card qabna reef seenne miila. Nara illu dhis gaakkanum beeku. Citizenaa miti abbaa biyyaa taatanii jirtan citizenaa bira hottanii. Waayini yeroo biraa yoo inni deeme hin deemu. Ante Ibroon Awurooppaan dhufaa jira qophaa'ee hin deemtaa qaba. Manchester. Kaibro sun kijiba bar communitiin Awurooppaa tuni Norway maa fi Sweden sani jabaatti malee garanatti hagasuma roobnan qaba. Amaarumatti humna qaba bu'aatti. Amaarri waan Itoophiyaa itti jala deemtu. Akkasitti amma artistii Oromoo biyya tana fidu durii fidanii ture. Waan isaan amma kana lallaafatanii kan hin beeku. Walitti dhufeenyi uummata asii kun akkasuma raami akka warra. Hedduu jiraa miti? Sila hin jira. Ati guddaa bara London. Awuroopa London UK nama hedduu jira bara. Garuu shiree uummanni akka durii sanii miti ebboo wanni hin jedhu wal duukan fiiku duraan bara wanni isaan yaadaniif wanni isaan godhan hunduu takka ture. Walitti qaama. Gandee dubbii balleesse. Walitti qaama wal keessa. Amma yoo nama wayii yoo waamte fakkeenyaaf namni sun yoo dhufe kutuma san bicha bira dhaqa kutaan kun hin dhufu. Kufaatii baddu waan akkasii takkaan agarra yaani jabinna Oromoon dura akka namni biraan bulchuu qaba bakka takka. Qaallichi diimaa hidhamnaan inni dubbiin baddee. Amma siidhanii biyya deemaa argaa. Maagi mata taa'u wala. Maagi deemaa addaadha. Salginna bilbilamu jira bakka bahuuf. Gaasatti bilbilu jira. Bakka deemii yoo nagaatti. Yeesha. Gaasatti bilbilu.